waraana Baha Giddu-galeessaa keessatti tooftaan mataa kutuum itti ufuun maqaa fi suuraa nama guddicha Iraan tokko Alii Larijaanii miidiyaaleetti baasuun Israa'el ajjeesneerra jechuun labsaa jirti. Hanga ammaatti Iraan du'a isaas ta'e fayyaa isaa ifatti kan hin mirkaneessine yoo ta'u, kunis Israa'eliif injifannoo afaanii qofaam godhee jira. Garuu namni hundaa ol Iraaniif haalaan barbaachisaa ta'e Alii Larijaaniin eenyudha? Iccitii isaa balanaan qabanne jirra. Iraan har'a Raadaarii Jaamsuu irra darbitee Ameerikaan guutummaatti buufataalee waraanaa ishee gurguddoo dhiistee akka baqattuun dirqisiisaa jirti. Oduun guddichi kan sammuu Pentaagoon raasee buufata waraanaa Al-Dhafra kan Imaareetii Arabaa keessatti argamurraa dhufedha. Iraan raadaariiwwan tarsiimawaa Ameerikaa fi iddoowwan murteessoo buufataalee Ameerikaa naannicha jiran keessaa 80 ol daaraa gootee jirti. Balanaan ni dhageessu. Jeneraal Biriteen soorama ba'ee fi itti ajajaa waraanaa neetoo kan ture Riichaard Shiriif gaaffii fi deebii CNN waliin taasiseen abjuu Ameerikaan galaana Hormuz humnaan bannaa jechuun abjootu ija dhugaatiin xiinxalee kuffisee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Oduun hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Ayatollah Mujtabaa kaamenam alallaa qilleensaan madaa'e dhoksaatiin gara Moskoo Raashiyaatti wal'aansaaf baqateera jedhu biyyi Riippaabilikaa Islaamaa Iraan ifatti kuffistee jirti. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin yooyaam ashamaar kafuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Iraan keessatti qilleensi siyaasaa fi waraanaa baay'ee ulfaataadha. Israa'el fi Ameerikaan waraana Baha Giddu-galeessaa kana keessatti tooftaa mataa kutuu itti ufuun maqaa fi suuraa nama guddicha Iraan tokko Alii Larijaanii miidiyaaleetti baasanii ajjeesneerra jechuun labsan. Ministeerri Saam Israa'el Kaatez ittaan sun ammoo muummee ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun aarii fi of tuulummaan guutamanii oduu kana mirkaneessan. Garuu Iraan isheen dhiibbaa diinaatiin hin raafamne cal jettee ilaalti. Hanga ammaatti Iraan du'a isaas ta'e fayyaa isaa ifatti kan hin mirkaneessine. Kunis Israa'eliif injifannoo afaanii qofa godhee jira. Alii Larijaaniin eenyudha? Larijaaniin Iraan keessatti nama lafaa kee miti. Inni sammuu fi gaachanaa sirna biyyattiiti. Ijaa fi gurra mootummaa ta'uun barreessaa mana maree nageenyaa biyyaalessaa ta'ee tajaajilaa jira. Kanaan dura afyaa'ii paarlaamaatiin waggoota dheeraaf biyya hoogganee kan jiru. Wanti isa adda taasisu garuu inni nama qawwee qofa osoo hin taane nama dippiloomaasiiti. Marii niwukileeraa Iraan isa jalqabaa irratti addunyaa warra dhiyaa wajjin falmii cimaa kan geggeesse isadha. Inni akka jeneraalota eegduu warraaqsaa warra qawwee qofatti amanan sanaa miti. Larijaaniin moofaa garuu biraagmaatawaa jedhamee beekama. Kana jechuun inni sirna islaamummaa Iraan guutummaatti yoo amanellee yeroo rakkoon dhuftu marii fi dippiloomaasiidhaan biyya oolchuun kan beekamudha. Waldhabdeen hoogganaa olaanaa duraanii Alii Kaameneefem pireezidaantii duraanii Akbar Haashimii Rafsanjaanii gidduu ture keessatti illee inni lamaanuu wajjin nagaa uumee giddugaleessa ta'ee ture. Yeroo mana maree eegumsa heeraam dorgommii pireezidaantummaarraa isa dhowwullee inni uummataa fincilsiisuu dhiisee karaa seeraa fi nagaatiin mormii isaa dhiyeessa. Inni nama mana ijaaru malee mana diigu miti. Israa'el fi Ameerikaan Larijaaniin ajjeesuun Iraaniin ni lamsheessaam jedhanii yoo yaadan dogoggora seenaati. Waraana keessatti yeroo namni marii fi nagaa jaallatu ajjeefamu iddoo isaa kan bu'u nama jabaa gara jabeessaa fi dippiloomaasiin sobadha jedhee amanuudha. Fakkeenyaaf yoo Larijaaniin du'e namni bakka isaa bu'uuf tilmaamamu Sayyid Jaliiliidha. Jaliiliin nama warra dhiyaa guutummaatti jibbu nama mariin kasaaraadha humna qofatu furmaataa jedhudha. Kanaafuu Israa'el Larijaaniin ajjeesuun ishee Iraan harka sibiilaa qofaan akka tarkaanfattu dirqisiisa. Kunis waraana kanaam caalaatti hammeessa malee hin dhaabu. Wanti seenaam Larijaanii miidhagaa taasisu gootummaam inni guyyoota dhumaa kana keessa agarsiisedha. Guraandhala darbee Ameerikaan maqaam hooggantoota Iraan 10 tarreessitee nama odeeffannoo isaanii nuuf kenneef $10 miliyoona 10 ni kenninaam jechuun labsitee. Isaan keessaa Larijaaniin tokko ture. Inni garuu dhokachuu dhiisee guyyaa jimaataa
hiriira guyyaa qursii irratti uummata keessa deemaa mul'ate. Kana qofa miti yeroo ministeerri ittisa Ameerikaa Texas hooggantoonni Iraan dhokotaniiru jechuun of tuulu. Larijaaniin fuula X irratti deebii seena qabeessa kenne. Hooggantoonni keenya uummata isaanii keessa jiru kan keessan garuu odolaam episen iddoo yakkaam saalquunnamtii keessa jiru jedhe. Kana malees jechaam Imaam Hussein fayyadamuun ani du'aam akka gammachuutti jireenya warra cunqursitootaa wajjin immoo akka salphinaatti ilaalam jechuun onna isaa ifa godhee ture. Yoo Larijaaniin dhugumatti wareegameera ta'e Iraan sammuu dippiloomaasii ishee isa cimaa dhabdee jirti. Garuu Israa'elii fi Ameerikaaf kun injifannoo gadaanaadha. Sababiin isaas Iraan amma boodaam marii nagaaf balbala hin bantu. Bakka Larijaanii jeneraalotaa fi namoota qawween haa dubbatu jedhantu dhufa. Waraanni kun amma bifaaraan kan dippiloomaasiin du'e dhiigni qofti hafee keessa seenee jira. Larijaaniin yoo jiraates yoo du'es seenaa Iraan keessatti nama biyya isaa oolchuuf madaallii eegee hojjetee ta'ee yaadatama. Iraan har'aam Raadaarii Jaamsuu darbitee Ameerikaan guutummaatti buufataalee waraanaa ishee gurguddoo dhiistee akka baqattu dirqisiistee jirti. Oduun guddichi kan sammuu Peentaagoon raasee buufata waraanaa Al-Dhafra kan Imaaratii Arabaa keessatti argamu irraa dhufe. Buufanni kun lafee dugdaa humna qilleensaa Ameerikaa kan Baha Giddu-galeessaati. Garuu wiirtuun ajajaa waraanaa kaatama lambiyaa barii wiixataa misaayilaa dirooniiwwan isaa gurguddoon kuusaa meeshaa waraanaa buufatichaa irratti bakka kaa'am roobsee jira. Dho'iinsa achitti uumame lafa raasuun isaa qofa osoo hin taane ajajoonni Ameerikaa dhiphinaan xiyyaarota lolaa isaanii hunda guuranii buufatichaa gadi lakkisanii gara buufataalee fagootti akka baqatan dirqisiisee jira. Afayaan wiirtuu kaatama lambiyaa Ibraahim Zulfiqaariin injifannoo kana booda ija jabeenyaan ba'e Pireezidaantii Tiraampiif ergaa afaan Ingiliffaatiin kan tuffii fi ofitti amanamummaan guutame dabarsee jira. Yaa Tiraamp jedha Zulfiqaariin waraanni dirree lolaa irratti malee miidiyaa hawaasaa toora X irratti barreessuun hin mo'amu. Iddoo dirree lolaa nuti ibiddatti roobsifnu kanaam loltoonni kee dhiyaachuuyyuu hin danda'an. Dabalataanis maqaa duulaa Ameerikaan Iraan irratti bantee aarii seena qabeessa jedhamu sanatti qoosuun wanta nuti amma isinitti agarsiisaa jirru kanaan lolli keessan sodaam seena qabeessaam jedhamee moggaafamuu qaba jechuun Tiraampiin qaanessanii jiru. Iraan dhukaasa kanaan diina kiyyaam guutummaatti jaamseera jechuun mirkaneessiteetti. Zulfiqaariin akka saaxileetti Iraan raadaariiwwan tarsiimawaa Ameerikaa fi iddoowwan murteessoo buufataalee Ameerikaa naannicha jiran keessaa 80% ol daaraa gootee jirti. Kun suuraalee saatalaayitii guyyoota darban ba'aniin kan mirkanaa'edha. Amma Iraan tarkaanfii ishee itti aanutti ceetee jirti. Sa'aatiiwwan dhufan keessatti warshaalee fi bu'uuraalee industirii Ameerikaa naannicha jiran irratti haleellaa akka raawwattu akeekkachiistee jirti. Gama biraatiin Iraan biyyoota Arabaa warra Ameerikaan eegumsa nuuf gootii jechuun abjootan dammaqsaa jirti. Ajajaan humna galaanaa eegduu warraaqsaa Admiraal Alii Larijaanii hooggantoota biyyoota galaana Arabaatiif ergaa dhugaa addaa qabu dabarsee jira. Ameerikaan nageenya isiniif hin fiddu. Yeroo dhiphinaa faayidaa ofii isheetiif jettee singattee baqatti. Isin sirnaam of tuulaa kana faarsaa taatanii haftu jechuun hooggantoonni Arabaa ammas taanaan dogoggora isaaniirraa akka deebi'an gorsee jira. Wanti caalaatti dhiphina uumee fi waraana kana garaam haala haaraatti ceesisee garuu akeekkachiisaa tattamaa Iraan uummata nagaatiif dabarsitedha. Halkan dilbataa Iraan jiraattota magaalota gurguddoo Dubaay fi Dohaa keessa jiraniif akeekkachiisaa sodaachisaa kennitee jirti. Qondaaltonnii fi loltoonni Ameerikaa buufata waraanaa isaanii dhiisanii iddoo uummata nagaa hoteelotaa fi gamoowwan magaalota kanaa keessa dhokatanii jiru. Iddoowwan kunneen taargeetii waraanaa waan ta'aniif uummanni nagaa hatattamaan naannoo sanaa haa fagaatu jettee jirti. Jeneraal Biriteen Sooroma Beefi ittaanaam ajajaa waraanaa neetoo kan ture Riichaard Shiriif gaafeef deebiin CNN waliin taasiseen abjuu Ameerikaan galaana Hormuz humnaan banna jettee abjootu ija dhugaatiin xiinxalee kuffisee jira. Jeneraalichi ija jabeenyaan galaana Hormuz isa Iraan cuftee kanaam deebisanii banuun tapha daa'immanii miti. Kun humna guutuu fi dhuguugaam kan gaafatu opereeshinii xaxamaadha jechuun akeekkachiise. Meem dhugaa waraanaam inni lafa kaa'e kanaam xiinxalluun galaana kana banuuf Ameerikaan xiyyaara samiirraa dhukaasuu qofa osoo hin taane waraana qindaa'aa fi bal'aa geggeessuuf dirqamti. Humnoonni galaana boombii bishaan jalaa qulqulleessuu fi dooniiwwan boba'aa eeguuf yeroo bobba'an humni qilleensaa immoo iddoowwan misaayilii Iraan irraa furgugifamu barbadeessuuf samii uwwisuu qaba.
wanti hundarraam Ameerikaa dhiphisu garuu humna lafoom qarqara bishaaniin to'achuuf dachee Iraan irraa qubachuun dirqama ta'uu isaatiin kun ammoo Ameerikaadhaaf azaaba seenuu jechuudha. Jeneraal Shiriif dhimma odola kaarjilleem kaasee jira. Odolli kun hidda dhiiga boba'aa Iraaniitiin Ameerikaan odola kana to'achuuf yaaluun ishee hojii guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsee jira. Tarkaanfiin galaana Iraan odola kana qabachuuf godhamu jalqabarratti galaana Hormuz qaxxaamuruu waan gaafatuuf jalqabumarraa balaa guddaadha. Tarii xiyyaaraan lafa kana qabachuu danda'u ta'a. Garuu lafa qabachuun waan tokko eeggachuun ammoo waan biraa gootummaatti adda ta'edha jechuun Ameerikaan yoo lafa Iraan seentee daandii ba'umsaa hin qabne keessaa akka lixxu mirkaneesse. Ameerikaa fi Israa'el humna qilleensaa fi meeshaa ammayyaawaatiin Iraan irratti miidhaa geessisuun isaanii haalamuu baatus jeneraalichi dhugaa madaallii waraanaa kana garagalchuu tokko ifa godhee jira. Iraan waraana kallattii caalaa waraanaa asimeetiriik warfare fayyadamti. Iraan meeshaa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutti osoo hin ajamin galaana Hormuz cufuun qofa dinagdee addunyaa fi gabaa enerjii boojuu dandeesseetti. Haleellaan dinagdee kun waraana qawwee caalaa miidhaa fidaa. Jeneraalicha akka jedhutti galaanni Hormuz cufamuun isaa dinagdeen addunyaa guutummaatti akka cufu taasisa. Jeneraalichi bulchiinsi Trump tarkaanfii waraanaa yeroo fudhatu miidhaa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa kan dinagdee addunyaa irratti dhufu sirriitti hin herregne jechuun qeeqee jira. Xiinxalli Jeneraal Shiriif kun dhugaa nama ajaa'ibu tokkoon golabame. Iraan biyya waggoota 40 qoqqobbii jala turtee fi humna waraanaa addunyaatiin marfamte taatus teeknooloojii xaxamaa osoo hin taane sammuu tarsiimaa waa fayyadamteetti. Iraan hanqina waraanaa qabdu hundaa keessatti Tiraampiin guutummaatti kiyyoo keessaa galchitee jirti jedha. Iraan galaana Hormuz cuftee dinagdee addunyaa dhiphisuun ishee pireezidaantii Tiraamp nama waan godhu hin beeknee fi balaa addunyaatti fiduun fakkeessitee jirti. Oduun hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Ayatollah Mujtabaa Kaamenem haleellaa qilleensaan madaa'im dhoksaatti gara Moskoo Raashiyaatti wallaansaaf baqateera jedhuun biyyi Riippaabilikaa Islaamaa Iraan sobsiistee jirti. Teheraan isheen waraana kana keessatti teeknooloojii fi onnee sibiilaatiin diina dura dhaabbattee olola kanaan callistee hin teenye. Ambaasaaddarri Iraan Moskoo keessa jiru Kaazim Jalaaliin oduu kanam soba guddaa jechuun kuffisee jira. Jalaaliin fuula X irratti ergaa dabarseen kun waraana sammuu isaaraatiin hooggantoonni Iraan holqa jala dhokachuu yookaan gara biyya alaa baqachuu hin barbaadan. Iddoon isaanii daandii irratti uummata isaanii gidduudhaan dhiigni Kaameenii sobaa fi waraana sammuu kana hundaa ni fashaleessa. Mee dhugaa jiru haa ilaallu. Ameerikaa fi Israa'el ergaa guraandhala 28 waraana kana bananii hoogganaa duraanii Alii Kaameneefem qondaaltota waraanaa gurguddoo ajjeesanii Iraaniin mataa kunneerraa jechuun dhiichisaa turan. Garuu Iraan hatattamaan Mujtabaa bakka buusuun waraana kana caalaatti finiinsitee ammaam Mujtabaan dirree waraanarra dhaabbatee ajaja kennuu isaa yeroo argan isa dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa xiyyaara samiirraa naannessaa jiru. Oduun Mujtabaan Raashiyaatti baqateera jedhu kun yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp masaraa adii keessatti haaseen wal fakkaata. Tiraamp Mujtabaan duufiim jiraachuu isaa hin beeknu eenyumtuum ijaan isa hin argine kun waan barame miti jechuun shakkii fi sodaam uummata Iraan keessatti uumuuf tattaafate. Gama Raashiyaatiin ammoo dubbiimaan pireezidaantii Puutiin Dimiitrii Peeskoof dhimma kanarratti homaa hin dubbadhu jechuun isaa shakkii isaanii caalaatti guddisee jira. Garuu Iraan olola kanaan hin jilbeenfanne. Osoo Ameerikaa fi Israa'el Kaameneen eessa jira jedhee miidiyaa irratti iyyuu Iraan misaa'ilota ishee gurguddoo fi drooniiwwan ishee gara Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa irratti roobsuun itti uftee jirti. Walumaa galatti waraanni Har'aa qawweedhaan qofa osoo hin taane oduu sobaa fi hamilee cabsuudhaan kan geggeeffamudha. Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin waraanaan jilbeenfachiisuu yeroo dadhaban hoogganaan keessan isin dhiisee baqateera jechuun uummata Iraan abdii kutachiisuuf yaalaa jiru. Garuu Teheraan misaa'ila ishee samii tarsaaseen nuti asuma jirraam lola kanaam hanga xumuraatti ni falmina jechuun seenaa waraanaa fi diddaa bifa haaraan barreessaa jirti. Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabamaam. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.